Pirimeer Liigiin Ingiliz taphni boksii Ingilizii torbee 18ffaa guyyaa kaleessaa irraa gaggeeffamaa jiraachuun isaa kan yaadatamudha. Haaluma kanaan kaleessaa Itihaad irratti Everton kan simate Manchester Cityin galchii 1-1 kan xumurii Stamford Bridge irratti Fulham kan keessummeesse Chelsean 2-1 kan inni mo'ame Bournemouth Crystal Palace wajjin 0-0 Newcastle Aston Villa 3-0 injifate Nottingham Forest Tottenham keessummeessuudhaan akkasuma 1-0 kan inni injifate Saint Mary irratti West Ham kan keessummeesse Southampton 1-0 yoo mo'amu Wolverhampton Wanderers Manchester United 2-0 yoo mo'atu Liverpool Leicester City 1-0 durfamaa turus duuba ka'uudhaan 3-1 mo'achuudhaan dursummaa isaa cimsatee jira. Gama biraatiin taphoonni lama har'aa kan gaggeeffaman yoo ta'u Brighton and Hove Albion Brentford sa'aatii 4:00 irraa kaasee kan wajjin taphatu ta'a. Arsenal Stadium isaa Emirates irratti Ipswich Town halkan keessa sa'aatii 5:15 irratti ni keessummeessa. Gama Arsenaliin sababa miidhamaatiin Raheem Sterling, Alexander Zinchenko, Tomiyasu fi Ben White akkasumas Bukayo Saka kan hin hirmaanne yoo ta'u Declan Rice, Thomas Partey, Julian Timber, Ricardo Calafiori fi Gabriel Magalhaes shakkii keessa akka jiranii dubbatanii jiru. Leenjisaan Arsenal Mikel Arteetaan Bukayo Saka miidhama isaa irratti ilaalchisuudhaan yaada kennanii waggoota 6 darbanii asitti taphataa akka Bukayo Saka Pirimeer Liigii Ingiliz keessatti dhiibbaa uume hin agarre taphataa baay'ee cimaa dargaggeessa qaxaleedha. Umrii isaa kanarratti ta'anii gocha akkanaa raawwachuun baay'ee ulfaataa ta'us inni nutti agarsiisee jira. Garuu as dhiyeenya kana miidhamni isaa itti deddeebi'ee jechuun isaa baay'ee nu yaaddeesseera jechuudhaan kan isaan dubbatan. Pirimeer Liigii Ingiliz kana Liverpool qabxii 7 Chelsea irraa fagaatee qabxii 42 dursaa kan inni jiru yoo ta'u Chelsean qabxii 35 lammaffaa irratti argama. Nottingham Forest qabxii 34 akkasumas sadaffaa yoo ta'u Arsenal taphni tokko osoo isaafuu qabxii 33 sadaffaa irratti argama. Arsenal tapha kana kan mo'atu taanaan gara sadarkaa lammaffaatti kan dhufu yoo ta'u Manchester City qabxii 28 sadarkaa torbaffaa, Tottenham qabxii 23 11ffaa akkasumas Manchester United qabxii 22 sadarkaa 14ffaa irratti argama.